obboleettii kiyyatu durbummaa koo fudhatee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 12tti maatii koo biratti ergan baradhee booda sanaan booddee carraa yuunivarsiitii mootummaa seenanii barachuu argadheen yuunivarsiitii mootummaa seeneen waggaa 5 barnoota injinaringiitiin baradheen eebbifameera. Sanaan booddeellee gitni hojii akka ani barbaadutti waan tanaaf hin taaneef waggaa 3 maallaqa kiyyaan yuunivarsiitii dhuunfaa seeneen barnoota baradheen eebbifameen irra deebiidhaan hojii baankii keessa seeneen kanan waggaa 5 baradheen eebbifameen otoo hin taane kan waggaa 3 baradheen hojjedheen jireenya koo gaggeeffachaan jira. Dabalataan immoo barnoota digirii lammaffaadhaan illee baradhee eebbifameera. Maalli mucaan kun suusii yookiin immoo araada barnootaa qabdi moo naan jechuu ni dandeessu ta'a. Ammallee barnoota gara biraatiin digirii lammaffaa kan lammaffaa barachaan jira. Jechuun waliigalaan otuu ida'amee barrin barnoota irratti hin dabarse waggaa 24 ni ta'a. Maatii keenya keessaa jechuun abbaan koo nama cimaa barnoota jaallatu ofiif hanga dhumaatti baratee anaa fi obboloonni koollee hanga dhumaatti akka barannuuf dhiibbaa nama narratti uumedha. Hanga dhumaatti jechuun tarii barnoonni dhuma yoo qabaachuu baates hanga PhD yookiin immoo digirii sadaffaatti abbaan koo barateera. Eessaa ka'ee naan hin jettanire abbaan koo gaa'elatti yeroo seenu barnoota yeroo sana TTI kutaa 12 dhabamee baratamurraa ka'ee dippiloomaa digirii lammaffaa PhD hanga jedhutti hunda baratee yeroo ammaa kanatti moggaasa maqaa gargaaraa piroofeesaraa jedhamuun illee ni waamama. Barnoota digirii sadaffaasaa kan xumure reefuu waggaa 3 fixa. Barnoonni kunillee qofaasaatti waggaa 6 ol isatti fudhateera. Kanaa ol maatii ofiirraa ciminni hin eegamu mitiire gaa'elatti kan seenee reefuu barnoota TTI sana otuu barachaa jiruuti. Yeroo sana kan baratan maallaqa isaaniitiin waan na tureef bakkee yookiin immoo diida mana kireeffataniiti. Maatiin horiitti gurgureeti abbaa koo barsiise. Otuu baratanii abbaan koo durba kana ari'uu jaallata. Yeroo sanatti dubartoonni lamni yeroo wal fakkaataa keessatti harka isaarratti ulfaa'u. Achuma biyya tokko waan ta'aniif otoo ijoolleen kun daa'ima isaanii hin dahiin maatiin abbaa koo dhagahanii nuti barnootaaf si ergine malee akka ati kashlabbattee ijoollee namaa barnoota irraa qisaasessituuf si ergine jechuun itti dheekkamanii abbaa kootiif gargaarsa godhanii gidduutti dhaabanii. Ijoolleen kun akkuma abbaa koo maallaqaan maatii isaaniitiin gargaaramanii yeroo sanatti bara dubartootaaf barachuun ulfaatutti barachaa turanii. Sababa abbaa kiyyaa fi ta'iin kun mudatetti garuu lamaan isaaniiyyuu barnoota baratanii kana addaan kutanii maatirraa fagaatanii fira biratti dahuudhaaf qophii eegalanii. Maatiin yeroo kamiyyuu taanaan ijoolleensaa bakkeetti ulfooftee jennaan hin jaallatu mitiire. Ajjechaan dirree waraanaan alaa yakkadha akkuma jedhamu dahumsi yookiin immoo walqunnamtiin saalaa dhiirrii fi dhalaan waliin gaggeessan gaa'elaan alatti nama birattis rabbi uumaa birattis yakkadha mitiire. Yakka waan na ta'eef maatiin isaanii ijoollee isaanii jibbanii. Kana qofaa miti dubartoonni kun lamaanuu dhiira tokkorraa ulfaa'uu isaanii sirriitti wal beeku. Abbaan kiyya hattee ture. Gaa'ela dhaabbateellee haadha keenyaan baay'ee rakkisaa. Haati keenyi amala isaa ganamaa waan beektuuf gaafa dadhabu ofiiyyuu ni dhiisa jettee ittuma gadhiisteetti. Innis maqaa isaarra darbee hanga maqaan maatii keenyaa badutti kashlabbee ture. Nuyi ijoollee isaa mana isaa keessatti guddanneen alattis gara ijoollee 3 maqaa isaatiin waamamanii ni qaba. Abbaan koo karaa barnootaa cimaa ta'us karaa kanaa immoo dadhabaa gadiitiin. Haadha laalii intala fuudhi. Abbaa laaliitii ilmatti heerumi. Makmaaks jedhu ganamuma ni jira mitiire. Tarii namni of jijjiiruu danda'us mataa isaa irratti hojjetee bara jireenya isaa keessatti nama addaa gara biraa lubbuu fi foon haaraa mataa isaaf uummachuu danda'us haa ta'uutii garuu makmaaksi kuni harka caalu sirriidha. Waan kana irratti baay'ee yoon dubbadhe tarii gaariin ta'u. Falaasamni isaa baay'ee fagoo fi sammuu namaallee jeequdha.
gara seenaa abbaa kootti isin deebisaa. Abbaan isaa ani erganni dulloomee butuun tureen bare malee dur Oromoo Qanyaazmaachii Giraazmaachii jedhamu abbaa lafaa mootummaa Haayile Sillaaseetiin nama muudame haadha manaa hedduu kan qabu nama fayyaas garba godhee gurguraa kan ture kan hin gurraachofne cileedhaan fuula gubee akka garbaatti illee nama gurguraa turedha. Abaarsi abbaa fi akaakayyuu ilmaan hin hanqatu jedhame tiree. Abbaan koo dubartoota ulfeesse kana lamaan al takkaatti lamaan isaanii akka fuudhuuf abbaansaa jechuun akaakayyuun koo isarratti murteesse. Abbaan koo lakki ani barnoota irran jira kanan godhu jedhee dinnaan yoo ati ijoollee kana lamaan fuutee mana tokkotti bulfatte sin gargaara. Isaanis barnoota isaanii addaan hin kutani bara dhufu itti fufanii baratu. Yoommoo ati hin fuudhuunii jette ammaa kaasee gargaarsa koo hin argattu waan jedhameef abbaan koo maatii dubartoota kana lamaanitti rakkina jiru ibsee jaarsummaa ergate. Yeroo kanatti lamaan isaaniiyyuu didanii ijoolleen isaanii akka ulfaa'an gurra jaarsaarraa waan dhagahaniif intalli keenyi kanan gootu kana gooteetti taanaan immoo dhala keenyan jennuun akkuma diidatti barte akka feete haa taatu jedhanii didamanii. Kanaan abbaan koo fedhii dubartoota kanaa gaafachuun akka fuudhuu barbaadu yeroo itti himu tokko jechuun haati kiyyaa tole jette isheen tokko immoo dhala kee narraa fudhuu guddifadhu malee ani haadha manaa kee ta'uu hin fedhu jechuun yeroo diddu ishee kanaan jechuun haadha kiyyaan dhala koo yoonaa guddista ta'e malee si waliin hin jiraadhu yeroo jedhuuni maatiin ishee kanaan booddee akka garagalanii isheen ilaallee waan beektuuf tole jettee dubartoota lama baatii wal fakkaataa keessatti dhalanne haati tokko baatii lammaffaarraa kaasee lamaan keenya akka nama lakkuu dahetti nu guddisuu eegalte. Yeroo kanarraatii kaasee haati kiyyaaf abbaan koo waliin jiraachuu eegalanii gaa'elli isaanii kanaan eegalee. Haati obboleettii kiyyaa gara biraa akka taate yeroon umuriidhaan waggaa 22 guutuun baree seenaa kana guutuullee jechuudha. Al takka takkaa maatiin ijoollee isaa jalaa akka hin dhageenyeef kan dhorku ni jira mitiire. Kun seenaa maatiin koo yeroo dheeraadhaaf otoo natti himiin ture. Sanaan booddee lamaan keenyiyyuu akka obbolaatti uffata tokko uffannee harma tokko hoonee abbaa keenya biratti guddanne. Anaaf ishii dabalatee abbaan kiyyi anaan dabalatee haati kiyya walii galaan durba 3 fi dhiira 4 bara jireenya isaanii keessatti waliin godhataniiru. Walii galaan nuti abbaa keenyaaf 8 haadha keenyaaf immoo 7 jechuudha. Ta'us garuu haati koo ija guutuudhaan akka kiyyatti obboleettii kiyyas guddiste. Takka wanti addaa ta'e isheefis anaafis godhamee hin beeku. Waliin hojjenna, waliin ciisna, waliin kaana, waliin qayyabanna. Abbaan keenyi barsiisaa waan ta'eef lamaan keenya bakka tokkotti kutaa tokkotti qayyabachiisa. Darbee bakki taa'umsi keenya illee wal fakkaata. Bifti keenyi garaagarummaa qabus lakkuurraan ala anaa fi obboleettiin koo garaagarummaa hin qabnu. Mana barumsaa keessa illee wal qabannee malee bakka tokkotti iyyuu hin sochoonu. Jaalalli nuti waliif qabnu adda ture. Maarreegaa abbaan koo barnoota isaa akkuma xumureen godina nurraa baay'ee fagoo taatetti qacaramee haadha kiyyas fudhatee bakka sana deemee nu waliin jechuudha. Eega sanarraatii kaasee haga har'aatti haati koo gara barnootaatti hin deebine. Anaa fi obboleettii kiyya guddisuutti cabdee hafte. Tarii otoo baratteetti ta'ee isheef xiqqoo fooyya'aa ture. Haa ta'uutii garuu waggaa lammaffaarra geessee sababa nuti jirruuf ijoolleen lamni harka isheerra jirruuf gaa'ela ishee qabachuuf gaa'ela ishee eeggachuuf jecha barnoota ishee addaan kutte. Haati obboleettii kiyyaa garuu akkuma dhala ishee deesseen barnootatti deebitee barattee xumurtee gaa'ela gara biraa dhaabbatte. Sanaan booddee seenaan ishee wanti beekamu haga ammaatti karaa maatii kiyyaa hin jiru. Maarreegaa biyya ormaa nuti hin beekne aadaa haadhaaf abbaa koof keessummaa ta'e keessa abbaan koo barsiisaa ta'ee hojjechuu jalqabe. Nutillee hanga waggaa 9 guutuutti biyyuma sana jiraachaa turre. Turtii waggaa 9 booddee abbaan kiyya jijjiirraa argateeti gara biyya keenyaatti deebi'e. Yeroo gara biyya keenyaatti deebi'u maatiin isaallee innillee hagas maratti wal gargaaruudhaaf humna kan qaban hin turre. Maarree kanaan akkuma achii dhufanitti mana kireeffatanii jiraachuu jalqabanii. Deemsa barnootaa dippiloomaa
digirii yeroo kanatti tureem abbaan kiyya kan eegaleem. Kana keessatti yeroon barnoota isaa ganna waan na tureef abbaan koo bakka lamatti mana kiraa hin kanfalu jedhee maatii guutuu fudhateeti bakka baratu nu qabatee deemaam. Yeroo baatii lama hin caalleefillee jechuudhaam. Kana keessatti tureem kan nuti jiraannu kutaa tokko keessatti waan na tureef amalan taane maatii keenyarraa anaa fi obboleettiin koo baruu yookiin immoo dhaga'uu kan eegalleem. Obboloonni koo warri kaan yeroo rafan anaa fi obboleettiin koo siree irratti illee haasa'aa waan na turruuf wanta haatiif abbaan koo godhan dhagahuu dhaggeeffachuu eegalleem. Wanti kuni araadas nutti ta'eem. Sagalee wal qunnamtii saalaa haatii fi abbaan koo waliin gaggeessan umrii waggaa 9ttidha dhaggeeffachuu jalqabneem. Kana qofaa miti gara biyyaa mana keenyaatti illee yeroo deebinu hordofnee riba keessaa anaa fi obboleettiin koo wal dammaqsinaam. Kana dhagahaa guddachaa dhufneem. Hanga abbaan koo mana ijaarratee mana isaa keessa nu galchutti kun anaa fi obboleettii koof suusii yookiin immoo araadadhaam. Dippiloomaa isaa guuttatee liidarii mana barumsaa ta'ee mana ijaarratee hanga mana sana keessa gallutti anaaf obboleettiin koo araada kanaan bokutamne hinumaa ijoollee dhiiraa xixiqqoo ta'anii waliin mana haasa'ullee jalqabneeraam. Kan nuti barbaannu sagalee haati kiyyaaf abbaan kiyya dhageessisan sana tureem. Sana garuu salphaadhaan argachuu hin dandeenyeem hin argannesiim. Maatiin koo yeroo mana ijaarratan sagaleen kunis ni dhibame. Maatiin keenyillee kana akka hordofnu baranii mana ciisicha isaanii cufuu yookiin immoo furtuudhaan illee hidhachuu eegalanii. Dhukkubbiin keenyi sanaan booddee tureem. Umrii waggaa 13 yeroo guunnu anaaf obboleettiin koo waliin ciisna mitiire wanta haatiif abbaan keenyi haasaa yookiin immoo odeessaa turan akka haaraatti akkana jedhu jechaa ciisnee walitti himuu eegalleem. Umriin sun nuuf umrii gaariin turreem. Wanti haasofni kuni nafa keenyallee dadammaqsu eegaleem. Harmi keenyi guddachaa dhufeem. Gabaabumatti dubartiin kutaa 7, kutaa 8, kutaa 9 taatee mallattoo argisiistu walirratti argisiisu eegalleem. Otoon beekiin harma walii yeroo tuqnu qaamni keenyi sururamuu eegaleem. Miira kana lamaan keenyi al takkaatti wal faana keessummeessu eegalleem. Kana qofaa miti dhiira nu waliin ciisu baruma kana barbaadu eegalleem. Anis isheenis umriin keenyi waggaa 14 yeroo guutu mana barnootaatti barsiisaan ta'e ishiidhaan sin jaalladha jedhee biiroo isaatti irra deddeebiin qofaatti yeroo waamu wanta ishee jedhe tokko lamaan yeroo isheetti himu anis maal ofiin jetta jedheen hanga ishee irratti inaafuutti yeroon gahu isheen barsiisaa kanaatiif durbummaa ishee yookiin immoo kabaja ishee kenniteem. Kanaan akka baay'ee namatti toluu fi gurraan kan dhageessuun olitti miirri kuni akka nama gammachiisu yeroo natti himtu gowwummaan koo anaafis naaf gaafadhu jedheen obboleettii kiyyatti madheem. Namni durbummaa isaa kaawwata kabaja isaa dhokfata. Ani garuu akka obboleettii kiyyaa qixxee obboleettii koo ta'uuf durbummaan kiyyaa akka baduuf hin ariifadheem. Kanaan deemtee barsiisaa kanatti himte isheen illee si waliin ciisuu feeti yeroo jettuuni barsiisaan kun guyyaa nu barsiisu jechuun immoo pireedii barnootaa nu biraa qabutti sobee lamaan keenyaan jeeqxaniittu jedhee gadi nu baasee daree keessatti immoo akka waan aareetti fakkeessuun lamaan keenya gara biirootti nu waamee obboleettii kiyyaan karaa duubaa bayitii balbala mana barnootaatti bakka ta'e taa'ii eegi jedhee anaan durbummaa koo fudhateem. Anis akkuma obboleettii koon gammadeem baay'ees natti toleem. Kanaan obboleettiin kiyyaa fedhii kiyyaan durbummaa kiyyaa fudhachiisteem. Dubbiin kana mitiim. Kanaan booddee anaaf ishee gidduutti kan ulfaatedhaam. Anaaf obboleettii koo gara kutaa 11tti yeroo darbinu moobaayilii nuuf bitameem. Ijoolleen dhiiraa kutaa 11ffaa waliif dabarsinu weelluu akka nuuf dabarsaniif bilbila kana yerootti ilaannu fiilmii saalqunnamtii miimoorii keenyatti guutanii nuuf kennaniim. Yeroo arginu jalqaba irratti naanee turreem. Sagaleewwan kunniin nuyiif haaraa waan nan taaneef irra deebinee dhaggeeffachuu jalqabeen. Hubaatii kana keessatti fiilmiin saalqunnamtii kunneen mataa mataadhaan dhiiraaf dhalaa, dhiiraaf dhiira, dhalaaf dhalaa of keessaallee kan qabu. Erga fiilmiiwwan kunneen sammuuwwan keenya barsiisnee booda anaaf obboleettiin koo kan harmaan jalqabni qubaan illee qaama walii keessa seenuu eegalleem. Kanaa ol cubbuun hin jiru mitiire. Hanga yuunivarsiitiin gargar nu baasutti jechuun waggaa 2 ol jireenya kana keessa turreem. Sanaan booddeellee deebinee yuunivarsiitiitii boqonnaadhaaf yeroo dhufnu
siree tokkorra waan ciistuuf aadaa kana walirraati addan gunneem. Dheekkamsa kaakayyuu koo abbaa kootiin dhaqqabe dubartii sagal gaa'ela keessatti gaggalagalchu bare ijoollee isaarratti immoo kanaan gaheem. Tarii kuni maal nama barsiisaafin isinitti maan jira miti. Haa ta'uutii garuu inni dhiiraas isheen dhalaas deemtanii dhiiraaf dhalaa hedduu waliin gaggalagaltan booddee abaarsa dhala keessaniitiif akka kaa'aa jirtan akka hubattaniifan isinitti maan jira. Anaaf obboleettiin koo lamuu lammataa akkana hin goonu jennee si'a 100 ol walitti deebineera. Kakannees dadhabneem. Mana amantaa deemneellee boonyee boo'ichaan miira kana ofirraa kutuu dadhabneera. Tarii isinis fiilmii irratti waan beektaniif hafuurri akkana na keessani seena jettanii shakkuu dhiisuu ni dandeessu. Haa ta'uutii garuu nama sammuunsaa sagaagalummaa keessa jiruutiif wanti kun salphaadha. Miirri eenyumaan iyyuu hin sodaatu. Takkaa dhufee jennaan safuu eeguu hin barbaadu. Bakka safuun dhufutti deebiin taane deebisuufiin seera kana dhala namaatu baase malee seera uumaadha. Kuni maal ta'a? Kuni maal rakkoo qaba? Jechuun aadaa hin taane, nafa hin taane, qalbii hin taane, sammuun qaamni ofii shaakaluu eegala. Tarii lakki ani fiilmii kanan ilaalu yoon ilaales gosa akkanaan ilaala kan jettani yoo ta'e mandarri isin keessa ooltani kuni guyyaa tokko kanaaf dabarsee isin kenna. Yoo isin tarii har'a ofin danda'a ofin to'adha jettan wanta isin har'a gochaa jirtan bor dhalli keessanitti fufaam. Kan nama ajaa'ibu guyyaa tokko tarii sammuun abbaa koo qulqulluudhaa jedheen moobaayila isaa fuudheen histirii keessa ilaalee dhugaadha. Barnoota isaan alatti wanta inni toora googilirraa barbaade ilaalu wanta kana duwwaadha. Haati kiyya moobaayila tachii fayyadamuu isaayyuu sirriitti hin dandeessu. Inni garuu qufaa yookiin immoo utaalloo kaleessa qabameen har'allee keessa jira. Abbaan koollee fiilmiiwwan kanneen otuu gaa'ila qabu gaa'ila isaarratti too fiiguu ni ilaala. Har'a yoo dhaabuu baattan borillee isin galgala keessa akka waan kana dhaabuu hin dandeenye parsantii 100 wantan amaniifin seenaa koo isiniifin qodeem. Anaaf obboleettiin koo baay'ee rakkanneem. Miira kana keessaa bahuun baay'ee nutti ulfaateem. Moobaayila ijoollee dhiiraa yeroo fuunu anis isheenis jalqaba irratti wanta kana barbaannaam gosa garaagaraadhaan ilaaluu feenaam. Araada kanaatiin qabamnee hin jaallannu garuu immoo ni goonaam. Mana amantaa deemnee ni kadhanna ni faarfannasiim. Akkanatti uffata uffannee namni nu ilaalu nama qulqulluu ni se'a. Kan nuti lamaan keenyuu gaa'ela dhaabbannis hafuura kana keessaa otoo hin bahiiniim. Akkuman barnoota digirii jalqabaa kiyya xumureen waggaa otoo hin guutiin gaa'elatti hin seene isheenillee akkanumaam. Bara tokko lamaan keenyuu yeroo garaagaraa keessatti heerumneem. Heerumuudhaan kan na dursu obboleetti kiyyadhaam. Haa ta'uutii garuu gaa'elatti seeneen rabbi na gargaaree abbaa manaa gaarii harka kootti galchee waaqxi uumaan jireenya kanarraatii na deebisee. Kunis abbaan manaan koo nama amantaa isaatti cimaa kadhatu kadhannaan illee jabaa ta'edhaam. Gara jalqabaa miiraan lamaan keenyuu waliif toluu didneem. Keessumaa ani yeroo hunda waliin ciisnu aarii horiisa dheekkamsa horadheen ka'aam. Abbaan manaan koo yoon itti dubbadhellee ni tasgabbaa'aam. Yeroo hedduus isa waliin ciisuuf fedhiin godhu. Sanarra fiilmii makana otoon ilaalee baay'ee natti tolaam. Kanarratti rakkoon gidduu jiru ajandaa godhatee abbaan manaan koo halkaniif guyyaa boo'ee yaa waaqayyoo gaa'ela diigamurraatii na oolchi. Bifa kanaan itti fufee jennaan haati manaan koo na waliin jiraachuu hin dandeessu. Rakkoo kana nu gidduu seeniiti furii jedhee barreeffatee karoorfatee kadhachuu jalqabeem. Sana qofaa miti. Anis gaa'ela koo diiguun barbaadu. Mata duree godhannee waliin yeroo jilgeeffannu wanti kuni sammuu koo keessaa buqqa'ee badeem. Kutummaa guutuutti nan dhaabeem. Dhaabuu qofa otoo hin taane nan jibbeem. Dhibee yookiin immoo dhukkuba kanaan kan jirtu obboleettii kiyyadha mitiire waggaa tokko keessatti isheetti meen gorseen. Abbaan manaan ishee hinumaa nama dhoksee tamboo aarsu jimaa qabatu dhugaatiillee baay'isu waan na tureef innis isheenis dhibee kanarraatii guutummaa guutuu bilisa taanee. Eega sanaatii ilmaan fayyaa nagaa qaban sammuu gaarii horatan horannee lamaan keenyuu waliin jiraachuu itti fufneem. Gaa'ela keessa haati manaaf abbaa manaan waliin jilgeenfatee hin kadhatu taanaan dhuguman isinitti hima gaa'elli kun gaa'ela seexanaa seexanni irratti aaboo yookiin immoo aangoo godhatedha malee gaa'ela rabbi jaallatu miti. Haati manaaf abbaan manaan waliin sagaduu waliin jilgeenfachuu qabu. Ilmaan gaarii bor biyya kanaaf bu'aa buusan godhachuufillee jechuudha. Abbaan keenyi garuu har'allee ilaalchisaa kanuma kaleessaa
amantaa keessa jira. Amantaan nuti hordofnu amantaa namtolcheeti jechuun qoosaa garaagaraa nutti qoosaa. Amantaa lamaaniifuu jechuun musliimaafis kiristaanaafis ilaalcha gaarii hin qabu. Inumaa sammuunsaa yaada dhoqqee uumaa waliin yaada walitti buusuun sammuusaatti baatee deema. Falaasummaa yookiin immoo yaada tokko yaada biraatiin moo'uu barnoota isaa keessatti waan barateef amantaallee yaada sammuusaatiin moo'uuf yaalii ijoollee yookiin immoo daa'imaa kan fakkaatu hanga har'aattillee yeroonni keessa naanna'u qalbiin kan koo fi obboleettii koo obboloota koo argee baay'eetti gaddaam. Haati keenyi isheen barnoota addaan kutte kanatti cimtuudhaam ni kadhatti fuuldura waaqayyootti boossee yaa Rabbi qalbii abbaa manaa koo naaf deebisi. Ijoollee koo karaa gaariitti qabi jettee kunoo anaan nama gaariitti na qabee jireenya obboleettii koos obboloota koo warra dhiiraas fuulleedhaan akkan to'adhu na dirqisiiseeraam. Ofirra darbeen kunoo seenaa koos isiniif dhiyeesseeraam. Yoo barattan irraa baradhaa. Dhaloota gaarii fayyaa qabu sammuunsaa qulqulluu oomishuu yoo feetan kadhannaa fi waaqayyoon sodaachuu keessa darbaa. Dhugaadha haalli nuti keessa jirru keessumaa immoo barri kun baroota darban irraa baay'ee ulfaataadha. Bara kana garuu darbuun kan danda'amu maatiidhaan fuuldura waaqayyooti yoo jilgeenfatanii qofaadha. Yoo maatiin qabanne ta'ellee ofiif jilgeenfachuun umrii ho'u kana akka dagatamu yookiin immoo irraanfatamu garii cubbuu gaarummaa dalaguun yaaduun akka taru taasisuun ni danda'aman dhaamsa kiyyaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatiin bakkan dogongoreetti bakkan yaada qalbii keessanii oliin kaasetti na of kolchaa ulfaadhaa.